tur 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 istibe inni hojiirra jirtus inni teessee jirtus inni dhaabattee jirtus inni deemaa jirtus inni na ilaalaa jirtus meet akka akkasuma akkas ila akkas sammuu kee relax godhi wayimmoo sammuu kee bashannansiisiti xiqqoo ishii jedhi kolfii isaan booda Kire made ture Kenya har'a kanatti dabarraa hojjettani bakka mi'ees ijoollee ka duddi jaarti gadi duddi deega isti akkas jedha nu bira gannadha isin bira immoo bakka jirtanitti warri hoo akka malee sirra kese bishaan bada mashii tokko ishee wayin buqqumxaa tokko godhadhaatila jedha inni immoo baay'ee sitti qorraa jiru muggaa bishaan keetti makee kee wadhuti jedhi socho'ii isaan booda sammuu kee bashannansiiftee eega relax goote booda gara ergaa keenyaatti dabarra akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi keenyaa dachee kanarra samiirra qaari'ee tulluurra bu'ee ol bahee gamaa gamas irratti simbiraa ga'u lafuma jirtan hunduma keessanitti akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ani gooftaa kootiif haa galatu nagaa kootidha inni nagaa kunaa baay'ise immoo maqaan isaa ololaa jedhu har'a jaartiin kun immoo ispoortiidhaan nu jalqabsiifte maalluun jechuuf warrettan immoo dhaggeeffadha maal akkan jechuudhaaf ka'ee ijoolli namni tokko nan beeka jedhee aasaa nan aasaa jedhaa nan beeka jedhaa ana malee biyya lafaa kanarra hambaratees hambeekuus ana malee hin jiru jedha beekaa waltajjii guddaan hin kennameefi namni ol guddaa walitti qabamee jiru kun orkuma isaa walitti godhaaf isaan booda namichi bayeeti wayin si gofashiisu wayin kolfu wayin dubbiin dubbate laphee keetti immoo wayin achi immoo nama akkasiiti irratti haasa'uu fan dhufe har'a annaa laayikii gochuun dagatinaa sheerii gochuun dagatinaa laayikii kuma tokko barbaada lamni isaayyuu kuma tokko nan ilaalu malee jechuudha maaliif akkasin na ilaalu diddan hin beeku naa kanaafiyyuu jechuudha har'a meestii haati eebbaa kuni ofiishiiti madirakiin yoo kennameef haati eebbaa odoo madirakiin kennameefi maakiin itti kennamee namuma tuffatte kanaaf maal gochuu dandeessi laata isa jedhu irratti haasofnu qoosne irratti dhugaa gara qubna garaatti haasa'in isti warri qubna garaatti seem jettan quba keessan ol baasaa tole warri quba ol baaftan galatooma warri quba gadi baaftanis galatooma warri laayik gootanis galatooma warri sheer gootanis galatooma gara mata duree kootti darbeera isa qubna garaana dhaggeeffadha amma bakka amma kana kolfitanitti ta'a aartanittus ta'a kanaaf dhaggeeffadha ijoollee jecha afaan keenya keessaa bahu nama tokko fayyaduu danda'a nama tokko immoo miidhuu danda'a nama tokko immoo gammachiisuu danda'a nama tokko immoo gaddisiisuu danda'a kanarratti aasaa afaan keenya keessaa bahu dubbii afaan keenya dubbii arraba keenya of eegganneetoo haasofnu dubbiin koo obboleessa koo obboleettii koo miidhuu danda'a gaddisiisuu danda'a kanaaf dhaabadhee of ilaalee yoo ta'e malee akkamittan haasa'a carraa argadhee qofaaf haasa'uu hin qabu yoo namni tokko haasaa beeka jedhee jechuudha nama ta'e dhugaa waaqa jiraataa nama ta'e nama miidiyaa irratti beeknu beekamaa guddaa tokkodha haasaa ta'e haasaan kun jechuun haasaan waan hubannoo qabne waan uumama rabbisii kenne irratti fuudhee haasa jechuudha inni garuu yeroo hunda beekamaadha haasicha jechuudha yeroo hunda jechuudha kun
eenyuyyuu barsiisu eenyuyyuu irraa barachuu hin danda'u. Namni tokko nama barate jennee too jennu uumamarraan tokko iddoo mana barumsaan galiin iddoo yuunivarsiitiin galiin hayyooliin keenya iddoo eessayyuu hin deemin dur hoggaan gorsan haadholiin keenya abbootiin keenya akaakileen keenya abaabilee keenya bira warroonni akkoo keenya qaqqabne wayin immoo akaakilee keenya qaqqabne jala teenyee teessnee guddannee dhaggeeffannu hin beekna kana seenaa kana jechuudha. Maaliif Oromoo safuu beekaa safuutti sinamana jecha afaan isaatii ba'us safuu eeggataati afaan isaa keessaa baasa. Tokko garuu safuu jedhamu karaa barriisaa, karaa manasaa, karaa balbalasaa ani hin baane jira. Jaallatanii itti dhufeedhaaf haadha eebbaa hin miidhamu hin miidhu. Isa nadaalaa yeroo miidhamu hin muudu. Sitti dhufee bichaadhaaf hin haasa'iin. Dhaabadhu too ilaali. Jecha ati jettu boru itti gaafatamuu dandeessa. Jecha dubbattetti jechuudha. Dhaloonnis gaafachuu danda'a. Akkasumallee boru atumti mataan kee anaatu dubbate haasaa kana jettee itti qaana'uu dandeessa. Viidiyoodha waan ta'eef, ni taa'a waan ta'eef, Google irra jira waan ta'eef, waggaa kurnanarraa wow sharing siin jedha Google. Waggaa lamaanarraa sharing siin jedha Google. Updating gootaa siin jedha. Yoo atillee dhiistee dhawuma isaatii sharing godha. Maala nu badhisiitanii namoota waggaa shananarraa, jaanarraa, kurnanarraa akka carraa ta'ee lubbuun isaanii dachee kanarraa deemee jira. Achitti maal godha viidiyoo isaanii fidee Googlein jechuudha. Itoophiyaanota isinitti maa jira warra kaan miti. Googlein fideet viidiyoo kanneen ilaaltaa siin jedha. Sin qunnameera ta'a tarii beeku. Fakkeenyaaf sirba afaan Tigiriffaan sirba dhiyoo kana boqotee interview Itoophiyaa televiziyoonii irratti artistii tokkoon godhame waggaa 3 baranaa moo 4 baranaan godhame dhufee har'a akka haaraatti share godhee namoonni hedduun ani YouTube irra deemu natti fide dhugaa rabbiin sinii jedha. TikTok irratti nama meeqa nama hedduuti ittiin hojjete. Oggaati lubbuudhaan jirtu si barbaadee sin hordofu. Wayin oggaati darbite ta'a. Wayin oggaati dogoggora kee hojjette ati eebbaarra ilaalamuu dhiisuu dandeessi. Injedhin malee waggaa kanas ta'uu danda'a, waggaa lamaan ta'uu kanas ta'uu danda'a, waggaa kumaarraas ta'uu danda'a. Ati eebbaa nama shambaqqoodha waan taateef addunyaa kanarraa deemuu dandeessi. Yeroo sanitti ati eebbaa maal dubbattee, jecha maal jettee, jecha maal ishiin fayyadamtee, mucaa ishiitiif ergaa maalii keessee an jedhu Googlein share gochuu danda'a. Maaliif macheem guyyaa tokkos guyyaa lamas ta'a, guyyaa meeqas ta'uu danda'a. Maal gootaniittu na ilaaltaniittu waan ta'eef qomee haadha eebbaa kana jettanii gaafa nan addunyaa kanarraa deemee Google gootanii jechoota ati eebbaa dubbatti jettanii na baastanii daawwachuu dandeessu. Akka carraa immoo ta'ee jechuudha. Ani immoo beekamtuu addunyaa kanaa tishii tokkoffaan ta'e. Akkoolleen arguta. Ishii tokkoffaa gaafa ta'u ati eebbaa maal dubbatteeti? Maal jecha maaliti? Tokkoffaa taatee akkasitti addunyaa irratti beekamtii argatte jettanii gaafa dhuftanii ilaaltanii ati eebbaa maal jettu arguu dandeessu laata? Ati eebbaa yaa hoggaan jedhu fakkeenya nuti isin fudhadhee isinitti maa jira? Ati eebbaa dhuufuusi qabee dhuuftee beektaa jedhee jette jedhu argachuu dandeessu jechuudha. Waan akkasii waan na qunnamee jechuudha. No, waan akkasii kun uumamadha. Ammas isatti dhufee dhuufuu danda'a. Boorus isinitti dhufee dhuufuu dandeessu waan ta'eef Oromoon safuu beekaa gochoota akkasii kana miidiyaa irratti warroonni fayyadamtan. No. Barbaachisu ishee maaliif haadaaf duudhaa hedduu qaba. Waan nu barsiisuu qabnu dhaloota keenya, waan nu itti himuu qabnu hedduu isaa qaba. Kanaaf kana barsiifnu, kana dhaloota keenyaaf akka himannu siniin jedha. Sinitti baay'isee laata? Yoo sinitti baay'isee sinaaf kashaa siniin jechaa jechuudha. Akka haati eebbaa kun gaafa haasaa jalqabdee addaan kutuun beektu riimootu yooduu
itti godhatu jira waan ta'eef siniin jedha. Kanaaf waan haasofnu irratti, waan dubbannu irratti, waan jennu irratti hiriyaa koo miidhaa, abbaa manaa koo miidhaa, haadha manaa koo miidhaa, obboleettii koo miidhaa, biyya koo miidhaa jennee dhaabannee ofaa ilaallu. Kanuma sinii qaba ergaan har'a sinii qabanii dhaabadhaatu of ilaalaa. Obboleettii keetiif waan gaarii yaadi, obboleessa keetiif waan gaarii yaadi, biyya keetiif waan gaarii yaadi. Dhuguma isaan sinitti immoo yoo ta'e jechuudha ijoolleen keenya hundi keessaniyyuu jechuudha. Na jibbitanis na jaalattanis dhugaashii jirtu liqimsaa. Amma bilisoomnee Oromiyaan paaspoortii mataashii wayin immoo mattaawaqaa isa jettan isatti biyya kamittiin sochootanitti sinii kennitutti biyyi sinitti waamamtan Itoophiyaa ishii jedhamtu san waan ta'eef ammasitti biyya keenya biyya kana nagaa isaanuuf kenni, badhaadhina isaanuuf kenni jedha. Maaliif hojjettanii amma feetan sabboonaa ta'a, amma feetan waan feetan ta'a. Isin waraqaan gaafa isin harkaa fuudhame ilaalamu Itoophiyaa ishii jettu isin harka jira. Kanaaf biyyattii kanaaf kadhadhaa. Kanaaf biyyattii kanaaf bilisummaa kadhadhaa. Kanaaf biyyattii kanaaf jaalala kadhadhaa. Jaalala guddaa isa gaafa arganne, gaafa jaalanne, gaafa dacheen kun badhaatee, biyyattiin kun badhaatee, ijoolleen keenya bakka meeqa geessee, itti boqognee, kolfinee, waan hundumaa ga'an guyyaa ishee dhiyaataa jirti. Kanaaf bakka jirrutti hundi keenya iyyuu amantii keenyaan haa kadhannu. Nama hin tuffatinaa. Dhala namaa baradhu hin baratin beeki wallaalaa maalis ta'e ija Rabbii duratti tokkodhaati. Beekumsa kee fudhattee jannatan galtu. Beekumsa kee fudhattee qilee keessan buutu. Kanaaf maal fudhattee deemtu? Ishee arrabni kee dubbate kana fudhattee yoo deemta waan ta'eef of eeggadhu. Arrabni an dubbate namni waan facaase hammata waan ta'eef waan facaaftan akka naammanneef waanuma gaarii namarratti facaasaa, waan gaarii namaaf hawwaa, waan gaarii dubbadhaa, waan gaarii meeqayyuu nufaan keenya keessaa dhangala'eetoo hin dhumu. Kanaaf waan gaarii namaaf hawwaa, nama dubbatee si dubbachiisurraa Waaqayyo si haa qabu. Nama odaati waan haasa'uu barbaanne dhufee si haasofsiisuu barbaadurraa Rabbi karaa irraa si haa qabu jedha. Sinti baay'iseera. Yaada gaafii qabdan balbala koomantii irratti naa barreessaa. Sinan jaaladhaa, sinan kabajaa, qaqqaalota koo laakiidhaan natti agarsiisaa, dislaakiidhaan natti agarsiisaa. Ishee akkuma jalqaba jennee fedhe amma immoo isa dhageenye kana jennee sammuu keenya irratti garaa keenya waan hunduma keenyatti galfannee jiraannu siniin jedha. Doktoroonni na jala jirtan akkasumas namoonni miidiyaan bebbeekamoon na jala jirtan hundi keessaniyyuu isinan kabajaa, isinan jaaladhaa. Sheerii garuu naaf godha. Doktor naaf yaad, Doktor Abarraa, akkasumas immoo Qaanqeeshoo wayii Haftaamuu Lamuu, Radii warroonni akkasuma immoo ijoolleen keenya na jala jirtan an akka Horoofaa bakka maqaa keessa warroonni waamee finne warroonni jalqaba sheerii beektani isin sheeriin gootu. Warroonni sheeriin barre immoo sheer godha. Oma miidhamtanii eebbuu keessanitti isinii guddisaa. Kunoo meeshaan asitti ilaaltan kun gaggaarota YouTube irraa argamedha waan ta'eef akkasumas immoo fakkaattota ishii hin baaftii, hin agarsiiftii. Eebbuun koo beektu miti warri hin beekne immoo eebbuu jechuun mucaa waggaa 5 taa'uu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu, haasa'uu hin dandeessu. Akkasuma boru kaatee nuuf deemtii. Nu bashannansiiftii like share nuun jetti jennee warroona hawwinuudha waan ta'eef hundi keessaniyyuu eebbaa keessaniif du'aa godhaa, kadhadhaa. Amantii keessanii sinitti hambaayise nagaatti gisee 10 jedhee yoo lakkooftaniitu ta'e. Bye.